Ishtamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Babeetii. Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun dagatina. Egaa akkuma yeroo darbee kutaawwan adda addaa keessatti faayidaawwan mallattoo qoodduu mallattoo gaaffii ilaalaa ture. Har'a immoo faayidaa mallattoo raajeffannoo kan waliin ilaallu ta'a. Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa faayidaa mallattoo qoodduu yeroo darbe keessatti akka ilaalletti mallattoo qoodduu yookiin immoo mallattoon kana fakkaattu kuni faayidaa isheen qabdu tokkoffaa irratti maqaawwan bineensotaa yookiin maqaawwan namaa yookiin maqaawwan mukaa yookiin maqaawwan wal fakkaatoo ta'anii walitti aananii galan ittiin qoqqooduudhaaf akka isheen fayyaddu ilaallee jechuudha. Akka fakkeenyaatti leenci, arbi, qeerransi, waraabessi, booyyee fi bosonuun kan jedhu keessatti tokko tokko leenci qoodduu, arbi qoodduu, qeerransi qoodduu kan jedhuun fayyadamne jechuudha. Akkasuma maqaawwan guyyoota torbanii wiixata qoodduu, kibxata qoodduu, roobii qoodduu, kamisa qoodduu, jimaata qoodduu, sanbataaf dilbatadha jenneetu ilaalle. Sababni isaa maqaawwan torbee kunii walitti aananii waan dhufaniif tokko tokko isaanii adda ittiin baasuudhaaf kan nuti ittiin gargaaramnu mallattoo qoodduu jedhamti jenni. Mallattoo hunda isaanii yeroo tokko tokko isaanii ilaallu mallattoowwan kun haala nuti ittiin waan tokko barreessuudhaaf yookiin hima yookiin jecha ittiin adda baafannudha jechuudha. Kanaaf mallattoo raajeffannoon immoo maaliif fayyaddi kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa mallattoo raajeffannoo kan ishee fayyaddu immoo mallattoo raajeffannoo isheen jennu ishee kana fakkaattudha. Mallattoon raajeffannoon dhuma himaa irrattidha kan isheen galtu. Mallattoon raajeffannoo dhuma himaa irrattidha. Yookiin barreeffama keenya dhuma irratti jechuudha. Isaanis immoo tokkoffaa irratti yaada dinqisiisuu yookiin yaada raajeffannoo nama raajessu yookiin immoo nama dinqisiisu jechuudha. Yookiin raajeffannoo qabutti gala. Akkasuma hima dhaadannoo ta'e tokkotti gala. Hima ajaja cimaa ajaja yookiin eekamsa isa jennutti kan galu maallaa hima raajeffannoo jennaan yookiin immoo mallattoo raajeffannoo fayyadamna jechuudha. Akka fakkeenyaatti barumsi hundee guddinaati. Barumsi hundee guddinaati. Mallattoon eessa galtee jirti? Kunoo dhumarra jechuudha. Barumsi hundee guddinaa ta'uu ishee kan ittiin agarsiisnu raajeffannoodha jechuudha. Akkasuma Oromiyaan haala listu. Oromiyaan haala listu. Yeroo jedhu dhumarratti haala listu. Ajajadha jechuudha kun. Yookiin akka galateeffannaa wayii akka ajajaatti kan nuti dabarsaa jirru jechuudha. Safuudha. Safuudha. Inni kunillee raajeffannoodha jechuudha. Safuudha. Maaltu wanti tokko kan nama raaju wayii ta'e hojiin Rabbii dinqiidha. Hojiin Rabbii dinqiidha. Dhugum waan tokko maal ta'e isa jennu jechuudha. Yookiin dhugaasaa waan tokko baruudhaaf kan nuti fayyadamne jechuudha. Yaa miidhagina ishee yaa miidhagina ishee dinqisiifannaadhaaf kan nuti fayyadamne suni maalidha? Raajeffannoodha jechuudha. Balbala cufi. Inni kunis cufi. Balbala cufi. Raajeffannoodhaan kan nuti ajajaa jirrudha jechuudha. Hammam ga'aa? Hammam ga'aa? Maal jechuudha? Kan nuti of keessatti dinqisiifannee ajajaa jirru yookiin immoo ajaa'ibsiifachaa jirrudha jechuudha. Kanaaf mallattoon raajeffannoo keenya mallattoo dhumarra yookiin immoo hima dhumaarra galu yookiin hima dhaadannoo ta'e, hima ajajaa cimaa ta'ee fi hima waan waliigalaa raawwate tokko kan nuti ittiin mul'isnu hima raajeffannoo jedhama jechuudha. Akkuma qoodduu jalqaba keessatti qoodduun maqaawwan namoota, maqaawwan bineensotaa, maqaawwan torbanii, maqaawwan ji'ootaa, maqaawwan waggaa tokko tokko isaanii ittiin qoodne agarsiisnu raajeffannoon immoo xumurarra galte jechuudha. Mallattoon qoodduu gidduu maqaawwan yeroo isheen galtu raajeffannoon immoo xumurarra galti jechuudha. Xumura hima keenyarra galtee kan isheen tajaajiltudha jechuudha. Jalqaba irratti barumsi hundee guddinaati yeroo jedhu barumsa sana mul'isuudhaafidha jechuudha. Barumsi hundee
Barumsi hundee guddinaati. Yeroo jedhu mallattoon sun eessa galte jechuudha. Kunoota jechuudha. Mallattoo kana galchina jechuudha. Barumsi hundee guddinaati. Akkasuma Oromiyaan haala leessu. Oromiyaan haala listu. Mallattoon ishee kunoota jechuudha. Oromiyaan haala listu. Oromiyaan haala listu. Yeroo nu akkaataa kanatti barreessina jechuudha. Balbala cubii. Balbala cubii. Kunaaf balbala eessarra galaa jira jechuudha. Xumuraa hima keenyaarra galaa jira jechuudha. Himni keenya xumuramee jira. Xumurarra galaa jira jechuudha. Akkuma qoodduu fakkeenyaa qoodduu nuti fudhanne keessatti tokko tokko isaanii keessatti fakkeenyaaf wiixata, qoodduu, kibxata, qoodduu, roobii. Inni kun maal agarsiisaa jira? Inni kun kan nuti torbanii dhuganii keenya torbee agarsiisnu yookiin immoo qoodduu keessatti fayyadamnudha jechuudha. Wiixata qoodduu, kibxata qoodduu, roobii qoodduu. Qoodduudhaan gaafa agarsiisnu gidduu gidduu gallaa jechuudha. Kan nuti raajeffannoo keenya keessatti argisiisnu garuu raajeffannoo keessatti xumurarradha jechuudha. Xumurarra gaafa galan immoo kan akka kanaatti jechuudha. Eessarra galee jira? Xumura kunuunti. Kana kan jirtu jechuudha. Qoodduu keessatti garuu gidduu hima keenyaatti. Gidduu gidduu hima keenyaatti kan galee fi xumurarra kan galee haala kanaatiin kan inni ibsamudha jechuudha. Yoo isinitti tole laayik, sheer, saabskiraayib gochuun dagatina galatoomaa ulfaadha.